jira jirtu ummata fiqirii. Sirba tokkotu maal jedha? Bashqaa koyaa wal qixxee miqanyaa kukkutte saroonni fixxe yaabtee koyaa wal qixxee miqanyaa kukkutte saroonni fixxe yaabtee koonan galagaeetoo miqanyaa kee achi gada'eetoo miqanyaa keenya achi gada'eetoo achi gada'ee akkasitti koomantii babbareeda enee maay fungee jedhii faana barreessi bashqaa maammee. Amma ani viidiyoon ani bashqaa maammee irratti hingeerarte hin boocha jedhee hojjedhe san jalatti inni kun koomantii kana naa barreessi. Dulloonni takka ammoo jechuudha. Si caala nyam jette. Maaliin na caalame silaanis juma sagalee na lataanis juma sagalee na dhaladha. Nuti immoo iddi keenya tokko dhiigni keenya tokko. Dogoggora jiru yoo nuti walitti hin namanne eenyutu dhufee nutti. Gadi galoowwan sinarra na beektu malee jechuudha. Ani bashqaa maammee yeroo inni anees naan jaaladhaa jedhuni maaliif akkana jette sirreessi kuni sirraan deemu jedheeni gadi qabe. Video irratti hojjedhee dhukkee irraa kaasee jechuudha. Nuti iddi keenya tokko dhiigni keenya tokko waan ta'eef dogoggora keenya yoo nuti ijoolleen abbaa gadaa walitti hin himanne eenyutu nutti ormi dhufee balbala keenya nuun cufu har'a ofii abbumatu cufata abbumatu danqaafata duqee taamuchi bukoowwan jechuudha. Anaafisa walitti naquudha tabbisiin baatanii bu'in hin jiru lalkanumaa guyyaa nadhoon asirraa jette. Maal abbaa keechanii fiduree kunoo inni aflaafi unaan jedhe viidiyoo san jalatti. Aflaafi unaan jedhe gubadha. Aflaafi utuu bashqaa maammee ko ayisi jaalachuun gubadha ganaa gubattu. Miqanyoota nama walitti diruudha akkatti isin kaattan. Nuti walitti hin diramnu nuti ijoollee abbaa tokko ijoollee haadha tokkotu waliin lolu nuti waliin dhabnu abadaan jechuudha. Hin gubatte walee oduma gubattan immoo jiraattu osumaan mortu ni yoora abbaan uruu. Afuuftota wayiidhaa jechuudha. Amma jechuudha kan naguma kaasin ofii. Jireenyi isin badhaadhuma. Kan nyaattanuu wayii dhadhaa dhaaree zayituma. Dhadhaan isinii takkittiin birrii 500 galcha jedhan. Ani yeroo birrii 15 tan beeka. Innaas naguma kaa. Amma nama lubbuun jirurra gortanii nyam jechuu dhiisa. Fakkeenya isiniif haa ta'u. Duqee taamuchi nama walitti naquudha akka seexanaan kaatina jinnoochi wawwayiidha. Midira jinnii ulla duqee taamuchi. Jirtu uummata fiqirii kan takka argitanii hin beekne chiggirii. Nan kolfas jedheetiniini. Nan bo'as jedheetinan. Dhukkeedhuma kaasu wayya dheedhiise. Kan garaatu beekanatti ragadi mormaanidha. Warroonni dhimmi kun isin ilaallan ani weellistoota fi daakunoota likki isaaniitti murraa duubatti hin deebi'u. Namoota baay'ee akka waadaa isinii galanii hin beeka. Gorsa keessanis fudhachuu dhiisetii miti. Garuu waa'een keenya otti dhiisan naman dhiisu jedhe qaaliin keenya saniin qubanaa qabaadhadha. Weellisaa ishee ofiin jettee artistii ishee ofiin jettee asirraa of dhedheerechisu. Guyyaadhaa gara guyyaatti waan baay'ee argaa waan jiruufi ta'uu kalsaa. Kanattaan Sudaanii namni tokko weellisaa ofiin jechuuf artistii ofiin jechuufi baay'isowii artistoota kumaa kitilaan dhiigni isaanii dhangala'ee lafee isaanii caccabe gatii dhorgaa jirtanii warri asirraa of dhedheerechitan kun jechuudha. Dhugaa rabbiitiin isinitti himu. Maaliif maqaan artistii gaafa ka'u maqaa annacha takkatu foon hundaa jeessa dhiiroo. Qullubbiin takkittiin ajooftee qullubbii kumtaala tokkoo keessa hoo buute qullubbii takkittii santu qullubbii kumtaala tokkoo hunda ajeessa. Saniifan irraa dubbadha malee I don't care about. Osoo san ta'uu baatee jechuudha. So ani maquma weellisaa jedhu san yoo of fuuldura sarras zamminaan labbate. Artiist ofiin jechuu soon zamminaan labbate. Ulaagaa guuttattanii silaan qabdanii. Namni tokko artistii ofiin jechuuf weellisaa ofiin jechuuf yoo xiqqaate waa 3 danda'uudha qaba. Meeshaalee muuziqaa 3 wal taphachuu danda'uu qaba. Yeedaleessaa cimaa ta'uu danda'uu qaba. Walaleessaa ta'uu qaba. Isteejii qabachuu danda'uudha qaba.
Maayikii takka silaa waaqatti itti fuudhe qabattani. Boochisuu sidaama. Uummata keessa deemtani. Uummata keessa deemtani. Isaalfattan immoo ofiin qaanoftuun nama qaanichite. Bakka keessan saalfanne duuni nuti. Namni immoo horiidhuma isinitti fakkaate laa. Yeedaloo namni yeedaleesse walaloo namni walaleesse sitti kenne. Saaniinuu kan soogoof sorgoon isaan beekamne kan mataa miila hin qabne kan ati gaa shubbistoota faa tolu damaqsii godhanii as baaste pee hojii kiyya sanii jette as baate laa wallaa ara gooftaa koo osoo beennuu wajjin nyaannatti dhanii sareen osoo beennuu bira akka nama hin beenne osoo arginu akka nama hin argine osoo dhageenyu akka nama hin dhageenye gowwaa fardi harree fakkaatu bar fardi harree fakkaatu gaafa achi gugsitti ba'e oh my god fardi harree fakkaatee deemu jechuudha sii galaa dubbiin tiyya farda fakkaatee deemurra farda harree fakkaatee deemutu alaa namaan gala jedhama guddoon ollaa keenyaa takko liqimsi ta'a kanaafi namni mana tokko ijaaru citaa waliin saamu tokkoffaa shirru si walirratti xaxxan hunda hin jennaan kun keessan of kalchaa kabajamtoon jaalatamtoon hunda hin jennaan waxaxoota tanaaf xaartu artistoota Oromoo gatii dhorgaa jirtu maallaqaaf jettee duqeetaa mullaa jechu takka takkaanas suura kee ol baasee hojii kee walitti salphisala. Sirra akkanatti ol nasannase akka alaabatti si fannise takka of kabaji abbaatu mara jedhe bofti teessoo kabajaa abbaatu of jalatti qaba take care for you jette faranjiin share naa godha ishii weellistuu artisti ofii jettu biraan naaf gaafii kollaa naa deebistu ofirree haa kabajju warroota qaqqaaliif gaggaarii gatii dhorkuun qaba. Jirtu Oromoo akkam jirtan? Viidiyoo tana share duwitinaaf godhaati. Keessumaayyuu ijoollee Dubaay chaarjaa ajumaan jiran biraan naaf ga'a. Hundumti keenyaayyuu akkatti baane beekna malee akkatti gallu waaqatu beeka. Rabbi nagaa maatii keenya irraa nu baasee nagaa maatii keenyatti nu haa galchu. Jiraan keenya maatii keenya irraa bahee du'aan keenya reeffi keenya maatii keenyatti galuu rabbi nu haa oolchu. Qaqqaaliin keenya jirisan kan hundu'een obbaafate iblaanyi isaa fi zamurii isaa guutuu hin dhufti karaa eegaaf. Boleettiin keenya suuraan ishee asirratti argitan kuni Abdannee Dirribaa jedhamti. Dhalattuu magaalaa Ambooti. Abdanneen haadha ijoollee lamaati. Harmee ishiitillee dadhaboo. Abdanneen ofii ishee haadha malee abbaan qabdu. Ijoollee ishee lamaanillee ishee malee abbaan qaban. Abbaas taatee haadhas taatee ijoollee ishee guddifachaa osoo jirtu haala gaariidhaan biyya Arabaa dhuftee harmee ishiitis ijoollee ishiitis jiraachifachaa osoo jirtu firiijin Arabaa ishee waammatte. Abdanneen nan jiraadhaa malee nan du'aa nyaannu waan ta'eef karoorri Abdannee waggaa 4 fixuudhaaf ji'a tokkotu naafee galata rabbii ijoolleen koos naa jajjabaatanii jiranii. Oromoo wanti laphee kun na cabse tokko maal akka ta'e beektu? Ijoollee ishee abbaa isaanii ishiitti obsanii ishii maalitti akka isaan obsan waan haa beeku.
obsi warra waddeessaadha tiktokii ishii sarchi godhaa laalaa mucayyoo ishii. Osoo haalli mijataa ta'e daa'ima bobaa haadha jalaayyuu ba'uun geenyatu bakka haadha ishii buutee haadha ishii haara galfachiifachuu biyya Saawud Arabiyaa erga deemtee ji'a arfaffaa keessa jirti. Abdanneenis galata Rabbii ijoolleen kun jajjabaatanii jiran. Mucaan koo Saawud Arabiyaa deemteerti. Mucaan koos konkolaachisummaa barachaa jira. Baatii tokkitti kan waggaa arfan koo guuttadheen waggaa tokkotti dabaladhee mucaa koo Dubaay fideen waggaa tokko boodaan karaa biyyaan galaa isaan immootu dabaree isaanii naa xooran naanii jettee karoora akkanaa osoo qabdu duute ishii dhagahame. Mucaan adaadatti oltu firree erga karaa Dubaay dhufee ji'a arfaffaa keessa jira. Baay'ee tokko lapheen kun cabe. Rabbi biyyoo biyya abbaa ishiitiin ishee haa ga'u. Maatiif waatii ishii, ijoollee ishii, haadha ishiitiif jajjabina haa kennuun jedha. Ijoolleen chaarjaa fi ajumaan Dubaay jirtan waraqaan mucaa adaadatti oltuuf sanaaf dhufa waan ta'eef mucaan sun afaan hin beeku. Mucaa sana bira dhaabbachuudhaan reeffa ishii sagalee waa himattees jirti. Ijoollee waliin hojjannu natti gamuu nyaatatti waan hin taane na jalaa godhu. Shaayirrii hunda fifadhee biraa warri sagalichi na bira hin geenye. Cichillee natti himee jira, mucicha bira hin jira. Hundaafuu xiqqoo wanti nama shakkisiisus hin jira. Rabbi haa beeku kan nuti hin beeknu kana jennee dubbachuun ulfaataadha. Ammatti wanti adda bahe tokko hin jiru. Xalayaan yeroo as ga'e qaama seeraa reeffa ishii kaasee fi rizaartii reeffatirraa eeganaa kan adda bahu waan ta'eef mucicha bira dhaabbannee reeffa ishii bareechinee maatii ishiitiif haa arginu. Isiniin jedha galatoomaa hundi keessaniyyuu.